Ashama harka fuuni kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork kun Kuush Miidiyaa Neetwork irratti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenyaa irraatiin koonyaa Oromoo Maccaa akkasumas lixni Oromiyaa walumaa galatti guyyaa shanaffaadhaaf haala hamaa keessa akka jiranii fi mootummaan intarneetii akkasumas bilbila manaa hunda cufuudhaan uummata irratti waraana akka labseedha kan beekamu. Haala kana keessatti uummanni naannoo kanaa maal keessa akka jiru hubachuu waan hin dandeenyeef ummata naannoo sanaa hanga argannutti hanga bilbilli banamee argatutti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Marroo Dirribaa yookiin Kumsaa Dirribaa maqaa dhaloota isaaniitiin kan waamaman jechuudha. Isaan wajjin marii goonee jirra. Lixni Oromiyaa maal keessa jira? Isaan hoo marii akkamii ummata wajjin hariiroo akkamii qabu? Madaahan jedhameetidha kan himamaa ture. Walumaa galatti gaafiiwwan hedduu kaasifiitiin jira. Yeroo gabaabaa qabnu keessatti marii isaan faana goone hanga xumuraatti akka hordoftan isin affeera. An Haabtaamuu Tasfaayitii nu faana tura. Hello, akkam ooltani nagaadha Marroo ajajaa waraana bilisummaa zoonii dhihaa akkam nagaa keessanii jirtu? Nagaa akkam jirtaati fayyumaa? Jirra har'aga yeroo cinqaa kanatti ummanni Oromoo rakkoo fi waa'ee koonyaa Oromoo caayaa yookiin dhiha Oromiyaadha beekuu barbaada yennaanuma yeroo rakkoo kanatti hin barbaanne mee maal keessa jirtu? Waraanni isinitti baname jedhu. Waraanni isinitti baname kun isinuma waraana bilisummaa Oromoo irratti baname moo koonyaa Oromoo Maccaa yookiin immoo Oromoo dhiha Oromiyaa irratti banameera? Egaa quunnamtiin bilbilaa miidiyaa adda addaarraa dhageesseetta ta'uu danda'a. Atis bilbilli gara lixa kanaa hin jiru. Quunnamtiin baay'ee hawaasa waliin taasifamu rakkisaadha. Garuu quunnamtiin waraana gidduu waraanni waan ittiin wal quunnamu akka waraanaatti ni qaba waan ta'eef nu gidduutti quunnamtiin jiru addaan hin citu, addaan cituu hin danda'u. Lolli adeemaa jiru lola waraana bilisummaa Oromoo waliin qofaa osoo hin taane lola uummata Oromoo gara lixaa jiru waliigalaa fi uummata Oromoo gara kibbaa jiru waliigalaa waliini. Waraanni bilisummaa Oromoo ibiddaanidha ofirraa qolataa suni itti amanes wareegamaaf of qopheesses itti seenee wanti jijjiirames wanti adda ta'es hin jiru. Garuu uummanni Oromoo gara lixaa jiru rakkoo hamtuu quunnamtiin jiraate illee eenyu eessatti maal akka ta'e adda baasuu haala hin dandeenye keessa jira. Gamaa haaluma adda addaan rakkoo ulfaattuu kana keessatti immoo wanti odeeffataa jirruu fi odeessi uummata irraa darbee walitti qabaa jirru mootummaan kun bu'oo isaa yeroo dheeraa tolfatuu dadhabee amma ifa bahaa jiru kana qadaaduu yookaan ukkaamsuu fi nyaa irraa dhoksee uummata ukkaamsuu fi kaba kaardii fi xumuraa lafaa qabu waan buqqifatee natti fakkaata. Kana kan deemaa jiru ammatti uummanni keenya waan baay'ee hamtuu dubbachuu hin danda'amne keessadha jira. Tole galatoomi Marroo mee amma atillee akka madooftettiidha qaamni mootummaadhaa kan haasa'u madooftee akka naannoo biroo jirtuu fi namoonni yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatanii akka jiranidha kan deemaa jiru. Waraannis immoo xiyyaaraa fi lafoodhaanii kan jedhanidha kan haasaa jiran namoonni. Waraanni amma deemaa jiru kun maali? Atis dhuguma madoofteettaa? Egaa mootummaan kun bu'oonsaa garmalee jalaa saaxilame inni siin jedhe isa kana bu'oo bilcheessuu dadhabe sana lafuma bukaa'ee jirutti qodaa bu'oo sanatti qadaaduu barbaaduutti kan inni jiru. Marrooni ana miti. Marroon nam tokko miti. Marroon amma waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa marroon sirna gadi dhaabbate. Ani madaa'uun ani du'uun waan jijjiiru tokkoyyuu hin qabu. Ani waan kana amaneen itti seene. Sirba dhaqanii morman dhokfatanii. Waan hin keessa jiru kana waan hin dalagaa jiru kana barbaadee naa ta'a jedhee amanee itti seene.
amanii akka itti seenu kana taasise immoo cunqursa roorroo gabrummaa. Kana keessaa kan hin bahuu danda'amu falmiin ta'uu hin beeka. Falmiin ammoo kufuu fi kuffisuu, madaa'uu fi madeessuu ni qabdi. Amma garuu wanti adeemaa jiru ani madaa'uu yookaan madaa'uu dhabuu sana osoo hin taane ololaa naannoo kamirrattuu odeessi akka wal keessa hin deemsifamne ukkaamsanii sana booddee immoo olola miidiyaa kallattii tokkorra qofaa dhangala'u kan mootummaa gadhiisuuni uummata abdii kutachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo abdii kutachiisuuf waan deemaa jiru. Kana tooftaan amma deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates harka kennachuufis hin jiru. Ani madaa'uu yookaan ani du'uuf miti kan inni qabsoo gaggeessuu jiru. Jiraatus dhibus marroon amma sirna ta'eera. Sirna abbootii irree gabrummaa bara dheeraa Oromiyaa irratti gadhaaban buqqisuuf deemsifamu qeerroof qarree Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo hunda hammate jechuudha. Kanaaf jiraachuu fi jiraachuun haguugiyya waan jijjiiru tokkollee hin jiru waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo daa'ima kaleessaa mootummaan abbaa irree kun daandiirraa walitti qabee leenjisee bobbaasee jiru akka gaariitti kunuunsuufiittidha jira jechuudha yoo dubbiin sii galata. Kaa rakkoo keessa jiru garuu gidduu kanatti uummata keenya. Duulli kan miilanaa kan inni baname uummata kana waraana bilisummaa Oromoo irraa adda baasuuf duula baname jechuudha. Kanaafi kan kiyyaa rakkoo tokko hin qaban. Nagaan qabaa, qabsoorra jira. Quunnamtii waraana guutuu waliin qabaachuutti jirra. Quunnamtii mootummaan kun kutuu hin dandeenye qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna lafarra qabatee quunnamtii diriirfatee hojii guyyuu hojjetu tolfatee jira. Kanaafuu mootummaan kun kana gochuu adda kutuus hin danda'u, hin dandeenyesi. Waggaa darbee amajjiyoona kana akkasuma kaa quunnamtii kutanii duulli eegale har'a waggaa ga'e jijjiiramni gama kamiinuu mootummaan kun fide hin jiru. Har'asi kaanuma waggaa darbee sana deebi'ee lafa qabsiisuuf yaaluutti jira. Hin baasu. Dhumaatii hamaa waraana tooftaa lolaallee, dandeettii lolaallee, hamilee lolaallee hin qabne ijoollee haadha hiyyeessaa torbee tokkoo fi daandiirra ari'anii gadi guuranii fidanii fichisiisuutti jiran. Wanti adeemaa jirtu kana. Kana dhoksuuf ammoo miidiyaa harkaa qabaa kallattii tokkorra qofaa kan tajaajilu sanatti dhimma ba'a mootummaan kun. Wanni adeemu kanaa fi kana qofa. Tole galatoomii marroomee gaafii koo itti aanutti hogguun cehuugaa amma naannoo lixa Oromiyaa kanatti guutumaan guututti neetworkiin hin jiru. Bilbila sarara yoo haala ittiin addaan kutantu jira. Uummatumti naannoo kanaa maal keessa akka jiru quban qabnu. Ati akka ajajaa waraanaa naannoo sanarra socho'uutii fi naannoo sana sirriitti beekutti uummanni maal keessa jira? Uummanni Oromoo naannoo biroo jiru dhaga'uu barbaada. Uummanni koonyaa maccaadhaa maal keessa jira? Amma maaltu jira uummanni? Uummanni machaa Oromooni lixarra jiru qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa walii galaa keessatti wareegama guddaa kafalee haala har'a jiru kanarraa fi kaleessa irbuu Oromoo hunda waliin seene qabatee adeemu keessatti qopheeffamee qofaa hafeetu yeroo itti ooyiruu isaarraa mi'aan sassaabbatuu fi buna ciratu itti duulameetu akka bosonuu ari'amee ijjeefamutti jira lafa qonnaa ofiirratti. Akka inni hagabu, akka inni beela'u, akka inni sassaabbatee ooyiruu isaarraa mi'aan isaa gumbiitti hin galfanne mi'aan isaa diidatti badudha taasifamaa jira. Sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjetamaa turee fi kuni ta'aa jira yaa Oromoo jennee himataa turree fi waswaasaa turreetu hojiitti hiikamutti jira uummata Oromoo lixa jiru kanarratti. Uummanni Oromoo bakka biraa jiru sagantaa Oromiyaa yerootti Oromoo caccabsuun itti duulu diinni bara dheeraa hojjetaa ture galma gahaa jiru kana callisee ilaaluun
gaafata seenaa hamtuu galmee seenaa hamtuu irratti galmaa'utti jira. Kanaaf uummanni Oromoo yoo dhugumaan Oromiyaa waliin qabna taate, Oromummaa waliin qabna taate, uummanni Oromoo lixarra jiru birmannaa fedha. Boru miti iftaan miti har'aa jechuudha. Uummanni kun ooyiruu ofiirratti kan inni jeefamaa jiru. Manni isaa irratti gubataa kan jiru. Kanaaf uummata kanaaf birmannaa barbaada. Yoo har'a hin taane yoomiyyuu ta'uu hin danda'u. Oromiyaan teknikaalii bakka lama sadiitti ciramteetu jirti. Gara kibbaarras akkasuma quunnamtiin bakka hedduu akka hin jirre jaallan keenya achi jiran irraa quunnamtii qabnurraa wal odeeffatuutti jirra waan ta'eef uummanni kuni bakka sadii afuritti hiramee yeroorraa yerootti tokkorraan tokko kolaasaatti deemamaa jiru. Sagantaan waggoota dhibbaa ol duru Minilikiin jalqabe har'a galma ga'uu waan barbaadaa jiru fakkaataa jechuudha. Uummanni Oromoo kana ni hayyama yoo ta'e egaa nu akka waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo lixaa taanee waliin jirrutti waan murteeffanne qabna. Hanga lubbuun jirrutti Oromiyaa ni falmanna. Gaafa lubbuun hin jirre immoo bakka nuti hin jirretti lafa keenya fudhachuu danda'u. Hanga garuu lubbuun jirru lafa keenyaatti lafee keenya gabbarraa jennee akkasii murtoo akkasii qabna. Uummanni Oromoo murtoo akkasii kana bira dhaabbachuu dirqama seenaa, dirqama lammummaa, dirqama Oromummaati qabaa kanan dabarsuufi barbaada. Tole galatoomii marromee gaafii tokkoon sii kaasaa dabalataan Oromoon Koonyaa Arsii yookiin immoo Oromoon Sikkoo Mandoodha. Arsii Asallaattii fi Baalee Gobbaatti akkasumas Oromoon Hittuu Funbanaa magaalaa Hararitti yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaatidha kan oole har'a. Kana akka hubattuu fi uummata isinis waraanni bilisummaa Oromoo akka hubattaniifin kana sii kaase Oromoon biroo birmannaa godhuufii qaba yaala jettu irratti. Waraanni mootummaadhaa uummata nagahaa reebaa jiru kun isintu waraana mootummaa kana dheefa mootummaa dheessitanii uummatatti makamtanii jedheetidha kan sabaa himaaleen miidiyaatii fi namoonni miidiyaa mootummaatti dhiyeenya qaban akkasumas hooggantoonni olaanaan mootummaadhaa kan haasa'an. Isintu uummata gidduu jira moo maaliif waraanni mootummaa uummata nagaa kana reebuu dhaqa? Riphee lolaanii qabsoo yeroo gaggeessutti qabsoo gammoojjii keessatti jalqabeetu qabsoo gammoojjii keessaa injifatee gara baadiyaalee ganda bilisoomsuu barbaadutti sosso'a. Achi keessaa innaa mootummaa sossoosu gara magaala xixiqqoo yookaan magaalota aanaarra jiranii qabachuutti sosso'a. Achi booddee magaalota godinaa magaala gurguddaa qabataa gara magaala handhuura biyya bilisoomsuu barbaadutti sosso'a. Sun seeruma qabsoo riphee lolaati. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo beekta ta'e bara durii hin argamu hin jiru lola gammoojjii fagootti itti deemanii saadamsa bijjeessanii wareegamni isaatu hin mul'atu reeffa isaatu allaattiitu soorata. Suni cabaa dhufee fooyya'aa dhufee baadiyaa Oromiyaa qabate. Baadiyaa Oromiyaa keessaa amma gara magaala Oromiyaatti sosso'uutti jira. Kanatti bilisoomsitu nama lafa biyya. Namni immoo kan inni jiraatu lafa ati bilisoomsitu sanarra baadiyaa magaala. Kanaaf lolli uummata keessatti yoo hin taane ta'ee uummata sana keessa mootummaa abbaa irree magaala guddoo handhuura biyya kee qabatee taa'u akkamiin kaasta? Kana hubachuu qabda. Qabsoon akkasittiin deemaa dhufe mootummaa kana lafa inni jiru baadiyaa dheeraa miila fageeffatee deemurraa gabaabsee naannoo inni of ittisuu danda'u dahoo xixiqqootti galchuutti jira jechuudha. Achi immoo yoo lolte uummannis wal ta'ee lolee qabsoo ofitti fudhataa yoo deeme magaalota gurguddoo gara of ittisuutti deema. Baadiyaa qabattee magaalota xixiqqoo qabattee ammas ilmaan itti leenjistee itti qophoofteetu achi isa kaastaa jechuudha. Wanti adeemaa jiru kana. Kanaaf kan lolli uummata keessatti diidatti miti. Diidatti asii achi ittisamaan hafu waraanni bilisummaa Oromoo sana cabsee sadarkaa yookaan isteejii isa xumuraatti deemutti jira. Kanaaf lolli kan adeemu uummata keessa mandara keessatti akkasitti quba qabaachuu qaba Oromoon illee. Diidatti lolanii injifatanii xumuranii magaalatti seeneedha qabsoon. Kanaaf eefatti hin jiru. Kan eefemmaa fagaatee gammoojjii biyya ormaatti dhaqee gala. As deebi'ee uummata isaa arguu hin danda'u. Ni dhufne itti seennee jechuudha. Uummata keessa jirra. Achi keessaa nu baasuu hin danda'u. Achi keessaa isa baasuuf deemuutti jirra jechuudha. Akkasittiin ka quba qabaatamuu qabu. Kanaaf
qabsoon amma sadarkaan inni irra jirutu hawaasa keessatti akka lollu nu taasise. Mootummaatu waraana isaatu duuba deema mandaratti nam'ee jechuudha. Lafa inni jirutti deemtee agarsiisa waan ta'eef immoo qabsoon magaalatti seenuu jalqabeera. Oromoon sanaaf qophaa'uudha qaba. Tole galatoomii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa. Mee amma haala amma waraana amma deemaa jiru kanaan isin akka waraana bilisummaa Oromootti lafti isin bilisa baastanii uummatatti to'attanii to'annoo keessa jala galchitan jira. Namoonni hedduun yeroo ammaa kana naannoo hedduu akka waraanni bilisummaa of jala oolchedha kan haasaa jiranii deeggartoonni keessanii. Mootummaan immoo wanti akkanaa soba jedheetidha kan haasaa jiru. Maalidha wanti kun mee hagam dhugaadha? Lafa bilisa baasuu fi nama bilisa baasuun garaagarummaa qaba. Mootummaan yeroo hundumaa lafa dhuunfachuu barbaada. Waraanni uummataaf falmu, loltuun bilisummaa ammoo uummata qabata. Uummata yoo qabatte lafa harkaa qabda. Akka lixaatti walumaa galatti caasaa mootummaa sirnaan taliigu hin jiru. Kaa harkaa qabu waraana bilisummaa Oromooti. Caasaa mootummaa jechuun tika, bulchiinsa, poolisa, hojjettoota mootummaa garaagaraa seektara adda addaarra jiranii hojii mootummicha gubbaa gadi fuudhanii hojjetanii gabaasaa asii ol galchan. Dhihatti kun hin jiru. Mootummaan santaraalaayizdii ta'ee gubbaa taa'ee asii gadi caasaasaa diriirsee hojjetu hin jiru. Hin jiru jechuun maal jechuudha? Uummanni lafa rakkatetti seera ofiisaa qabu akka Oromummaatti jaarsa Oromoo wal bulcha. Kan sanarraa darbe immoo oddoo danda'etti waraana bilisummaa Oromootu rakkoo uummataafu. Kanaaf onnee uummata Oromoo keessatti caasaa kan diriirfatee jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo caasaa isaa onnee uummata Oromoo keessatti diriirfatee caasaa mootummaa diigame hojiitti akka hin jirre immoo ati beektu naannoo kana humnaan waraanaan cafaqanii labsii hatattama yookaan muddamsuun bulchuuf yaaluutti kan jiran kanarraati madde. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa dhiharra jirtu to'ateetu jira jechuudha. Inni kana jechuun maal jechuudha? Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo barbaadetti waan barbaade yeroo barbaadetti uummata isaa waliin ta'ee hojjechuu yeroo danda'u caasaa mootummaa akka barbaadetti yeroo barbaade uummata keessatti waan barbaade diriirsee hojjechuu hin danda'u faallaa kana. Mootummaan immoo walumaa galayyuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu kana keessa hin jiru. Mootummaa osoo hin taane namoota maafiyaas yookaan gartuu wal ijaaranii fedhii waloo waliin tikfatan jirantu jira malee Itoophiyaa keessa mootummaan hin jiru. Mootummaan sirna qabatee jiru yoo ati dirree kubbaa miilaa seentee namni wal lolee sana mootummaa tolchuu hin dandeenye istaadiyeemii cufee galu. Yoo barataanii rakkoo xiqqootiin wal dhabee yuunivarsiitii keessatti walitti bu'ee kana sirreessuu kan hin dandeenye yuunivarsiitii cuftee galtu. Yoo sochiin gaaffii mirgaa baay'ee sanatti deebii kennuu hin dandeenye quunnamtii guutummaatti cuftu sun mootummaa osoo hin taane gartuu yookaan maafiyaas wal sassaabee fedhii waloon qabu dhuunfaan tikfachuuf tattaafataa jiru. Muddamsuu kana dhaamsuuf immoo waa hunda dhaamsutu jira jechuudha. Akkasitti kan hubatuu qabu uummanni Oromoo. Mootummaan hin jiru. Mootummaa dirree kubbaa miilaa keessatti seera kabachiisuu hin dandeenye istaadiyeemii cufee galuutu jira siin jechuutti hin jira. Sun immoo mootummaa miti. Gartuun kamiyyuu immoo fedhii isaa waloo waliin tikfachuuf jecha waan akkasii qaqawwee harkaa qabu gochuu ni danda'a jechuudha. Kan kanarraa hafe waraanni bilisummaa Oromoo gara lixaarra jiruu fi akkasumas karaa kibbaa immoo keessumaa naannoo Gujii bahaa fi lixarra socho'u uummata ofii waliin rakkoon haa jiraattu. Humni qawwee isa kana faallessuu fi duuba deebisuuf tattaafatu haa jiraatu iyyuu malee bilisummaa firii ishii dhandhamee sanaaf ammoo tikfachuuf wareegama kaffalaa onnee uummata Oromoo keessa jira jechuudha. Kana akkasitti quba qabaata. Tole galatoomi Jaalmarroo yoo sitti dheeressuu baadhe gaafiidhuma tokkoon si gaafadha dhumarratti. Yeroo ammaa kanatti mootummaan kallattii adda addaatiin gara filannootitti socho'aatiidhaan jira jedha. Akkasumas immoo paartileen mormituu gara filannootiif of qopheessaa jiru. Iddoo adda addaatti biiroowwan saaqachaatidha kan jirani.
amma filannoon kun yeroo ga'uuf deemu kanatti waraanni kun eegaluun maaliif isinitti fakkaata? Mootummaan maaliif waraana kana eegale? Isin immoo filannoon kun akka godhamu qophiidha? Barbaaddu filannicha akka godhamu? Filannoon Itoophiyaa keessatti yeroo hundumaa ni beektaa hanga umurii keenya qaqqabnee fi seenaarraa arginetti filannoon akka deemee akka hin beekne deemuullee akka hin dandeenye haala amma jiru. Kanaani mootummaan hin jiru beeki. Mootummaan filannoo gaggeessuu danda'u hin jiru. Mootummaa miti amma ka jiru. Akkuma sila sitti hime. Dogoggorri guddaan uumame qabsoon kun yeroo inni itti fashale sana hafe wanti hundiyyuu kana jechuun koo maal jechuun qabsoon kun deemee yeroo TPLF santarii aangoo walii galaa harkaa qabu warra OPDO fi fakkaattota isaanii walitti qabee camadeettiin qotaa ture sana gara Maqaleetti deemsifamanii bakka isanaa walii galatti kallattii hundumarraa qaamni inni ilaalu walitti dhufeetu mootummaa yeroo ce'umsaa tolfatee filmaata deemsisa ture. Dogoggorri guddaan asitti ta'e. Sun osoo hin ta'in warra Tigraay jalaatii paartolee ergamtummaa jala turanii baasanii bilisa baasaniitu aangoo ilmaan Oromoo kumni kitil miilaa harki itti citee shamarran keenya hedduun itti gudeedamte sana dabarsanii waraabessatti kennani. Waraabessa sanuu immoo biyyan beekne deemee gogaanaa afaan jedhe sanallee miti. Waraabessuma beeknu biyya beeknu keessatti bulbuu ta'uusaa osoo beeknu jechuudha. Achitti dogoggorri ta'e. Mootummaan hin jiru. Mootummaan kaleessa diigame. Inni diigame suni garuu harcaatuunsaa achumatti hafee jechuudha osoo hin tuqamin. Paarlaamaan isaa osoo hin tuqamin. Sirni waa hundi inni diriirse osoo hin tuqamin. Oromoon ni gowwoomfame, ni hatame. Ijoollee isaa ajjeesaa turani namoota yartuu tokko lama qofaa bakka sanaa kaasuufi qabsootti xumurri waan ta'e fakkaateetu. Ammas qabsoo hambiraa kan gaafate isa kanaaf jechuudha. Kanatu immoo bakka hin geenye waan ta'eef filmaata nu baasu tolfanneerra nuti. Filmaan hambiraa gara dhiyaa hin jiru. Filmaanni nu baasu immoo wanti kun filmaata dhugaa karaa nagaa deemee xumura hin argatu waan ta'eef of goyyomsuuf of sobuutii yeroo keenya hin gubnu abiddaan ofirraa qoluu fi qawwee harkaa qabna filmaanni keenya sana. Uummanni Oromoo haala amma deemu kanaan gara keenyaa fi gara kibbaa jiru kun iddoo dhaabbatee keessatti hiriiree yoom galmaa'ee yoom filataa hin qabu kana hin jiru jechuudha. Kanaaf filmaata tolfanne harkaa qabnu karaa qawweetti deemutti jirra. Kanaaf iyyuu filmaanni dhufee hin dhufne inni sun waan nu laallatu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Tole galatoome ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa. Dhumarratti ergaa uummata Oromootiif dabarsitu yoo qabaatte carraa kanatti siifin heeyyamaa dhaamsa dabarsitu oguu qabaatte jechuukooti. Ayyee uummanni Oromoo ani xiqqoo odeessaa guutuu hin qabu waan ta'eef hiriirri bakka adda addaa akka jiru naatuttu ta'atii uummanni Oromoo taa'ee ibidda ollaa isaa gubaa jiru natti hin ta'u jedhee ilaaluu hin qabu. Fageenya irratti ofirraa dhaamsuu qaba. Sanatti jira yoo ta'e inni kuni galata hin qabu. Hojii isaatu sana dirqama isaatu sana waan ta'eefu itti jabeessee mootummaa osoo hin taane namoonni hagoon wal ta'anii Oromiyaa qircachuu irratti fedhii wal fakkaatu qaba walitti dhufanii ibiddi isaan qabsiisanii jiru qaamuu waan qabuuf kana dhaamsuu irratti yeroorraa yerootti ilmaan isaa gabbaraa hafuu osoo hin taane hoo'edhee wal takkaa ka'ee murtii uummanni Oromoo kibbaa fi dhiharra jiru fudhatetti dabalamuuni murtii ofii harkatti mootummaa ofii biyya ofii gara sanatti adeemuu fi yeroo xumuraaf nadhii gammadaa barbaacha hin deemnu. Nadhiin gammadaa laggasaa wagii dhalcheera. Laggasaa wagii barbaacha hin deemnu. Laggasaa wagii qeerroo fi qarree kumaatamaa dhalcheera. Osoo isaan kun immoo du'uu fi du'aa gubachuu fi gubachaa jiranii warra kaleessaa dhabne sana barbaaduun of gowwomsu. Isaan har'a unu keessa mul'atanii jiru waan ta'eef warra kana tiksuu kan dandeenyu warra har'a wareegama kana harkaa qabuuf yoo birmanne qofa. Dhaamsi kiyya guutuu Oromoo Oromiyaa hundaaf dabarsu ishii kana fayyaa ta'e kanuman harkaa qaba.
Tole galatoomii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Marroo Dirribaa baay'een si galatoofadha maqaa dhaggeeffattoota Kuush Miidiyaa Neetworkiin. Atis fayyaa ta'ii yeroo darballee waliin haasaa godhee guutuu isaa dabarsite quban qabaa. Yerootti sagalee dhabnetti sagalee nuu taatee sagalee saba cunqurfamaa taatee aarsaa wareegama akkasumas immoo dirqama qabsoon sirraa qabdu baatu jirta akkasittiin hubachaa galatan qabdu galanni nu hundaatu silaa qabsoo kanarratti yookaan wareegamnee riqicha taanee gararra bilisummaatti saba keenya ceesisu yookaan immoo qabsoo kana fiduurratti milkaa'uudha galanni keenya isa sana waan ta'eefi ammoo barbaadee maaltu jira Oromoon maal keessa jira waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti jira jettee Oromoota bakka biroo jiran hedduu yaaddoo qabaniifi sagalee taate waan ta'eefi sagalee kanaaf immoo fayyaa ta'ii jechuun barbaadanis fayyaa naa ta'ii naa jiraatu jette. Tole galatoomi Marroo galatoomi. Ayyee fayyaa ta'ii. Tole.